kallattiidhumaan macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 wajjiniin barannaa lakkoobsa 4 fi 5 irra kan jiru duwwaan dubbisanii Abeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse Waaqayyo gara Abeeliif gara qalma isaa faara tolaadhaan in ilaale gara Qaayiniif gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan in ilaalle kana irratti Qaayin aaree boba'ee mataa buusee ameen. Mata dureen ani irratti sagalee Waaqayyoo isiniif qoodu aarsaa yookaan waaqeffannaa Waaqayyo simatu kan jedhu irrattidha. Guyyaan irraa special worship day jedhaneera nuuni. Special worship day keenya isa Waaqayyo simatu worship life Waaqayyo simatu aarsaa Waaqayyo simatu waan jedhuun waan gabaabaa sagalee Waaqayyo keessaa isinitti dubbadha. Aarsaan yookaan waaqeffannaan Waaqayyo simatu waaqeffannaa akkamiiti? Jireenya akkamii Waaqayyo simata? Faarfannaa akkamii Waaqayyo simata? Kadhannaa akkamii Waaqayyo simata waan jedhu wanti waldaa kiristaanaa keessatti bara kana arginu baay'een isaa miiraaf afurri yerootti wal makeedha. Yeroo qayyabannu miirriif afurri garaagar ba'anii miirri isa kana afurri isa kana jechuun hin danda'amu. Waa'ee kanaarraan jalqabuu barbaada. Waaqeffannaan keenya miira keenya hin dabalata sirriidha. Miira keenya hin dabalata, hafuura keenya hin dabalata, lubbuu keenya foon keenya hundumaa dabalata. Namni iddoo sadiitti hin qoodamu. Namni tokkumadha. Garuu qabiyyee sadii qabaachuu danda'a. Warri kaan immoo qabiyyee lama qaba. Waan mul'atuuf waan hin mul'anne. Invisible, visible part, visible body jedhanii iddoo lama duwwaatti kan qoodan jiru. Warri kaan immoo lakki namni waan sadiidha. Hafuura, lubbuudha, foon jedhanii immoo kan qoodan daayikootomii fi tiraayikootomii kan jedhamu tiyoorii akkasii jira. Wal lolu yeroo hundumaa. Sanas ta'u kana iddoo sadiittis iddoo 13 isa qoodamu namni miira isaa ala jiraachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namoonni humti dargaggoonni yeroo waaqeffatan miiraan waaqeffatu jedhan baay'een isaaniiyyuu kuniyyuu miiradha. Waanti isaan amma jedhan kuniyyuu miira isaanii ibsataa yeroo jechuudha. Gaafa dargaggoonni akkas godhatan waan itti dhagahamu miira isaanii ibsataa yeroo. Waaqayyos miira namaa fayyadama. Faarfannaa miiruma keenyaan faarfannaa amma yeroo nu taalu hafuuratu nu utaalchisa min. Miiruma nu utaalchisa. Miira maali? Miira gammachuu. Miirri gammachuu fudhataaree Waaqayyo. Eeyyeen fudhata. Akkamitti fudhata? Waaqayyo miirota keenyatti hin fayyadama. Foon keenyatti hin fayyadama. Beekumsa keenyatti hin fayyadama. Qaama keenya guutummaatti hin fayyadama. Namni iddoo sadiitti hin qoodamu. Hafuura koo duwwaan hin faarfadha. Hafuura koo duwwaan hin kadhadha. Hin jedhamu namni qaama tokkodha. Eenyummaa tokko qaba namni. Namni tokkodha siluma isaa jechuudha. Innaa garuu waldaa kiristaanaa keessatti riilii waaqeffannaa nu nama waaqeffachaa jirru isa Waaqayyo barbaaduudha, Waaqayyo simatuudha. Waan nu nama daqiiqaa 40 daqiiqaa 50 sa'aatii tokko faarfachaa oolle kun dafqaa oolle kun Waaqayyo accept godha. Yoo maal ta'e immoo accept godha Waaqayyo waan jedhu waa'ee kanaarratti addumaan waaqeffannaa Waaqayyo simatu kan jedhuun dubbachuu barbaada. Rakkoo waldaa kiristaanaa isa guddaa waan ta'eef jechuudha. Kutaa kana keessatti namoota lama argina. Abeeliif Qaayin namoota jedhaman namoota obbolaa nama lama argina. Waaqayyo waaqeffannaa hundumaatti quufa miti. Waaqayyo faarfannaa hundumaatti quufa miti. Waaqayyo lallaba hundumaatti quufa miti. Waaqeffannaa Waaqayyo simatu jira. Waaqeffannaa Waaqayyo ciiggamu immoo jira. Maal ilaalee simata Waaqayyo isa jedhutu wajjiniin kaasnaa jechuudha. Waa'ee Abeeliin gaafa kaasnu boqonnaa 4 nama dubbise lakkoobsa 4 irratti akkas jedha. Waaqayyo gara Abeeliif gara aarsaasaa ilaalee jedha. Ergasii booddee faara tolaadhaan immoo ilaalee jedha. Abeeliinis aarsaasaas ilaalee Waaqayyo faara tolaadhaan ilaaleetu kan isatti tolu, kan Waaqayyotti urgaa'u, kan Waaqayyo simatu, kan Waaqayyo jaallatu, kan Waaqayyoon garaa ga'u, kan Waaqayyoon garaa ciibsu ta'e argame wanti Abeel dhiyeessee jedha. Gara Qaayiniif kennaa isaatii immoo aarsaa isaatii immoo gaafa laalu ittiin tolle Waaqayyotti garaa san ciibsinee jedha. Lamaanuu aarsaa fidaniiru, lamaanuu kennaa kennaniiru, lamaanuu kun Waaqayyoon hin madaala Waaqayyoon hin gita jedhaniitu staandardii Waaqayyootti hin ta'a waan jedhan qopheessanii fidan lamaanuu iyyuu. Gara isa tokkoof gara aarsaasaa faara tolaadhaan ilaalee isa tokko garuu hin ciiggee, isa tokko garuu hin barbaannee jedha. Gassinnees iddoo kan biraatti ni ilaalla. Maaliif Waaqayyo gara aarsaa Abeeliin faara tolaadhaan ilaalee kan jedhu barreessaan Ibrootaa waan lafa kaa'e tokko qaba. Ibroota boqonnaa 11 lakkoobsa 4 gaafa dhaqxanii dubbiftanii Abeel amantiidhaan aarsaa isa kan Qaayin irra caalu, isa kan Qaayin irra wayyuu dhiyeessee jedha. Sababni guddaan
waaqayyo aarsaa abeeliin urgeeffatee simatee jaallatee garaa nagee keessa kotitti quufedhe kan qaayiniin immoo dhiiseef aarsaan midhaanii waan gadi bu'aa waan ta'eef miti. Seera Lewwotaa boqonnaa 2 naxxanii gaafa dubbifattan waaqayyo kennaa midhaanii aarsaa godhanaa dhiyeessaa jedheera. Midhaan dhiyeessuun rakkina hin qabu. Waaqayyo nan simadhaa kennaa midhaanii hangafa maasii keessanii naa dhiyeessaa jedheera waaqayyo. Garuu kan qaayiniin maa didee rakkinni aarsaa dhiyaate sanarraa hoo kan jedhu gaafa ilaaltan no barreessaan Ibrootaa maal jedheera waaqayyo aarsaa qaayiniin kan inni simateef kan inni jaallateef aarsichi inni kan qaayin kan gatii hin qabne waan ta'eef utuu hin taane amantiidhaan dhiyeesse jedhetu amantii waan jedhu irraasii argina. Maal amane qaayin? Maal amantiin dhiyeessuu jechuun maal jechuudha? Maal amane qaayin? Aarsaa waaqayyotti urgaa'u aarsaa waaqayyotti tolu dhiyeessuudhaaf maal amane qaayin? Waa'ee kanaan isin tuquu barbaada. Amantiin maayin? Akkamitti amantiidhaan aarsaa dhiyeessu? Akkamitti amantiidhaan waaqeffatu? Maal amane kan jedhu gaafa laaltanii Phaawulos Roomee boqonnaa 10 irratti immoo amantiin dhaga'uu irraa dhufaa jedha. Jalqabuma isaa soorsiin amantii dhaga'uudha jedhee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti dubbata. Abeel jalqabumayyuu konseptii aarsaa dhiyeessuu waaqayyo irraa yoo dhaga'e malee isa dura nama aarsaa dhiyeessee hin beeku. Abeel nama jalqabaati. Macaafa Ibrootaa boqonnaa 11 gaafa dubbistan seenaa namootaa gaafa dubbatu waa'ee macaafi sun boqonnaa amantii jedhama. Boqonnaan amantii boqonnaa 11 gaafa jalqabdan kan inni jalqabu Abeel irraati. Abeel amantiidhaan aarsaa isa kan qaayin irra caalu dhiyeesse jedheetu maqaa namaa amma kakuu moofaa keessa jiran hundumaa lakkoofsa 40 guutuu irratti tarreessa. Waan isin dhibu Abeel dura nama aarsaa dhiyeessee hin beeku. Konseptii aarsaa dhiyeessuu jedhamu Abeel eessaa fuudhee kan jedhudha. Abeel dura namni waaqaleessa aarsaa dhiyeessee hin beeku. Kennaa midhaanis fidee hin beeku. Abeel nama sadaffaadha. Nama afuraffaadha biyya lafaa irratti. Addaamtu ture, Hewaantu ture, qaayin hangafa isaati. Abeel itti aanee dhalate. Eessaa fuudhe konseptii aarsaa dhiyeessuu ittanii gaafa laaltanii amantiidhaan dhiyeessedha. Amantiin maal irraa dhufannaan dhaga'uu irraa dhufaa'edha. Kanaaf waa'ee aarsaa dhiyeessuu jalqabisaa yaadisaa iyyuu waaqayyotu naa dhiyeessaa jedhee pirinsipilii wayii akka laateef hubachuu dandeenya kutaa kanarraati jechuudha. Aarsichi akkamitti akka dhiyaatu maal gochuu akka isaan qaban yoo waaqayyotti mamalee Abeel eessaayyuu fuudhuu hin danda'u yaada aarsaa dhiyeessuu jedhamu kana. Kanaaf egaa Yihuudaan waa'ee kanaa gaafa dubbatu gara ergaa Yihuudaatti booddee sinan geessaa Abeeli waaqayyo irraa waan waaqayyo barbaadu aarsaa waaqayyo barbaadu akka waaqayyotti miti dhageetu waaqayyoof aarsaa dhiyeesse. Qaayin garuu waanuma waaqayyotti hime waanuma waaqayyo naa godhaa jedhetu amantiin dhaga'uu irraa dhufanne irraa amantiidhaan dhiyeesse inni jedhu waaqayyo irraa dhageete inni irraa karaa waaqayyo barbaadu waaqayyoof hin dhiyeessine Qaayin. Ergaa Yihuudaa wajjin wal qabsiisee booddee isinitti hima. Waa'een Abeel nuu galuu qabarra. Abeel jechuun hiikumti maqaa isaatii hafuura jechuudha. Qilleensa jechuudha. Biriiz, vaaniitii kan hin qabamne, kan hin cabbaxamne, kan gatii hin qabne. Vaaniitii jechuun kantuu jechuudha. Kantuu vaaniitii kan gatii hin qabne. Biriiz qilleensuma shuffedhee darbu wayii akkas jechuudha Abeel jechuun. Maal ibsaa ifa kakuu haaraatiin kutaa kana gaafa hubannu namni Abeel jennu kun nama kuferraa haadhaaf abbaa waaqayyoon dhaga'uu didanii jannataa gadi baafaman irraa obboleessa hinaaffaa irraa kan ka'e nama ajjeesu biratti waan guddatee fi dhalli namaa vaaniitii ta'eera. Kantuu isa Solomoon jedhu kantuu kantuu vanity of vanity meaningless kan hiika hin qabne kan substaansii waaqayyoof ta'u hin qabne waaqayyo wajjin totally disconnected kan ta'e waaqayyo wajjin hariiroo qabu kan dhabe kan du'e hafuuraan waaqayyo irraa kan adda ba'e ta'eera namni jechuudha. Abeel jechuun vanity jechuudha. Meaningless jechuudha. Kan hiika hin qabne jechuudha. Silumti isaayyuu maal jennaan nama hiika hin qabne irraa dhalate. Namni waaqayyo hojii yeroo jiruudha kan inni hiika godhatu. Kan inni jireenya qabaatu. Maatii du'oo irraa dhalate. Obboleessa ajjeesu isaa wajjin guddate. Hangafa gaarii ilaalaa guddate hin qabu Abeel. Nama akkasii ture silumti isaa. Abeel egaa maaltu akka aarsaan isaa simatamu godhere maqaan isaa vaaniitiidha. Maqaan isaa kantuudha hiiki maqaa isaatii hoo. Maaliif gara aarsaa isaatii ilaale waaqayyo kan jennu gaafa laallu amantiidhaan aarsaa dhiyeesseedha. Maal jechuudha amantiin? Amantiin maal jechuudha? Bilxummaa Abeeliin bakki isin itti hubattan Abeel hiika maqaa isaatii irraa ka'ee an kanan gatii hin qabneedha. Ana waaqayyo maatii koo disconnected godheera jireenya keessaa ala baaseera. Anis isaanumarraan eenyummaa cubbuu hojjetu fudhadhee dhaladhe waan ta'eef waaqa biratti foolii urgaa'u qabaachuu hin danda'u.
maaliyyuu godhee waaqayyoon gammachiisuu akka hin dandeenye beeka jedhee jalqabe Abeelee jechuudha. Kana booddee maal godheedha? Oolaa qalee hin jedhu. Oolota qaleedha. Oolaa tokko duwwaa miti waan Abeel qalee booddee isinitti agarsiisa tokko isaa hiikisaa maal akka ta'e. Kanaaf Abeeli karaa waaqayyoo prescribe godhe, karaa waaqayyoo ajaje, karaa waaqayyoo abboome aarsaa dhiyeessuudhaan aarsaa fooliinsaa urgaa'u waaqayyo biratti dhiyeessuu akka danda'u amane. Kakuu moofaa keessa taa'ee kakuu haaraa jiraate. Oolaan qalame sun Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 booddee isinii kaasuun danda'a yaada isaa. Namni edda tootaalii waaqayyo wajjin disconnected ta'e booddee araarri dhiigaan malee hin argamu jedha barreessaan Ibroota. Dhiigaan malee araarri ta'uu hin danda'u jedha. Kanaan duras abbaan isaa fi haati isaa cubbuu hojjetanii gaafa argamu waaqayyo keessaa ba'an waaqayyo waan tokko godhe. Horii wayii yookaan bineensa wayii qaleetu dhiiga sana dhangalaasee mallattoo araaraa dhiiga Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti dhangalee namoota baay'ee waaqayyo wajjin araarsuuf jiru. Isaaf proto gospel jedhama. Wangeela yeroo jalqabaa jenneta keessatti lallabame. Dhiigatu dhangala'e. Nama uffannaa ciccitaa baala walitti guurratetu baalli sun irraa ba'ee isa oolaa isa qalame irraa ba'e uffata gogaa umuriin isaa dheeraa kan ta'e kan cooligee guyyaa 2-3 booddee hin banne fakkeenya ayyaana waaqayyoo kan ta'etu itti uwwifame yaada kana qaba ture Abeel silumayyuu. Kanaaf waan tokkoon godhaa jedhe Abeel. Anamma maatii abaaraman irraan dhaladhe. Anamma maatii waaqayyoo irraa disconnected ta'an irraan dhaladhe. Anamma maqaan meaningless jedhamu natti laxafameera. Hiikumti maqaa kootii vaaniiti jechuudha. Kantu jechuudha. Kanaaf waan tokkoon godhaa jedheen. Nana mana Yesuus Kiristoos inni ganaa kakuu haaraa keessatti dhufu inni dhiigi isaa waaqaaf nama walitti araarsu isatti amanuudhaan kakuu moofaa keessa taa'ee kakuu haaraa jiraadhee fuula waaqayyoo irratti aarsaa urgaa'u dhiyeessuu nan danda'a jedheetu amane jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kakuu moofaa keessa taa'ee kakuu haaraa nama jiraateedha Abeel. Abeel luba jalqabaa aarsaa dhiyeesseedha. Waa'ee kanaa tokko tokkoon keessa yoo hin galee hin danda'amu waan ta'eef. Oolaa araaraanni ta'e Kiristoos namaaf waaqayyoon araarsuudhaaf akka jiru kakuu moofaa keessa taa'ee isatti amanuudhaan jalqabe. Egaa amantii jechuun maal jechuudha? Amantii jechuun ani hin danda'u situ danda'a malee jechuudha. Amantii jechuun ani kantuudha karaa kee yoon abbaatti dhiyaadhe malee jechuudha. Amantii jechuun ani sinumayyuu neecharii cubbuu fudhee warra kooraa dhaladhee si biratti maaliyyuu godhee jajamuu hin danda'u waan ta'eef karaa kee duwwaa dhiiga isa dhangala'ee duwwaan araara argadhee miiccadheen gara abbaatti dhiyaadhee aarsaa fudhatamu dhiyeessaa jechuudha. Amantii jechuun waa'ee amantii bal'inaan illee haasa'uudhaaf yeroon keenya nu mijachuu dhiisuu danda'a. Keessumatti Luqaas boqonnaa 18 irra kan jiru waan baay'ee jira sana keessan galu yeroo koof jecha. Egaa aarsaan midhaanii fi aarsaan qalmaa garaagarummaan isaa maali waan jedhu gaafa ilaaltanii aarsaan midhaanii hangafa qabeenyaa ofiin waaqayyoon kabajuudha. Aarsaan qalmaa garuu dhiifamuu cubbuu fi waaqayyo duratti karaa ittiin dhiyaachuu danda'an waan cubbuun ofii irratti nama adabamu qabatanii waaqayyotti dhiyaachuu jechuudha aarsaan qalmaa. Sinumti isaa. Kanaaf Abeel maal irraa jalqabe? An cubbamaa dhachuu irraa jalqabe. An dadhabaa dhachuu irraa jalqabe. Ani waaqayyo irraa disconnected ta'een jiraachuu irraa jalqabe. Ani achi as dhufi koo maatii gaggaarii abboomamuu keessaa miti jechuu irraa jalqabe. Kanaafuu kan na araarsuuf barbaachisa. Ani duwwaadha. Ani vaaniitiidha. Ani meaninglessiidha. Kanaaf iyyuu karaan ittiin dhiyaadhu na barbaachisa jechuu irraa jalqabe. Qaayin immoo maal irraa jalqabe? Aarsaa waaqayyotti tolu galata worshippii ofii waaqayyotti dhiyaachuu waan itti dafqanii argatan irraa hojii ofiitiin gara waaqayyotti dhiyaachuu irraa jalqabe Qaayin siluma isaa gaafuma jalqabu jechuudha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru inni guddaan isa kanadha. Aarsaan midhaanii waaqeffannaadha. Aarsaan qalmaa garuu aarsaa namni cubbuu isaatiif waaqayyo duratti jajabaatee dhaabbachuu hin dandeenye tokko. Namni cubbuu isaatiif waaqayyoon duratti ani jirachuu hin dandeenye tokko. Namni achi as dhufa isaa lakkaa'achuu hin dandeenye tokko. Namni hojii gaarii isaa lakkaa'achuu hin dandeenye tokko. Waan inni qabatee waaqayyoon dura dhaabbatu jechuudha. Aarsaa qalmaa jechuun garaagarummaan isaa siluma isaa iyyuu. Aarsaan qalmaa bakka bu'ummaa Kiristoosiin kan agarsiisudha. Waan nuyi amannu waaqeffannaa keessatti inni jalqaba. Waaqeffannaa waaqayyo simatu inni jalqaba ofii keenya ala of gochuudha. Karaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo duratti dhiyaachuudha. Hojii keenya ala gochuudha. Hojii gaarii keenya ala gochuudha. Of eeggachuu keenya ala gochuudha. Eskiluudii gochuudha. Keessaa baasuudha. Hojii Yesuus Kiristoosii waaqayyo duwwaatti dhiyaachuudha. Isa kanaan jalqaba. Ergaa Yihudaa lakkoofsa 4 lakkoofsa 11 gaafa ilaaltanii namoonni baay'een ayyaanni waaqayyo cubbuutti nama koffisadhaniitu gadhiisii nama godha ayyaanni waaqayyo jedhuudha lakkoofsa 4 irraa.
lakkoofsa 11 garuu gabbu'ee maal jedha? Isaan karaa Qaayiniin filataniiru jedha. Waa inni walitti fidu laala. Lakkoofsa 4 irratti ayyaanni Waaqayyoo gadhiisitti nama jiraachisadha. Namoonni baay'een karaa mataa isaanii filataniiru jedha. Isaan kana godhanii hojii isaanii tarreesseetu. Lakkoofsa 11 irratti jarri kun karaa Qaayiniin filataniidha. Qaayin maal filate jechuudha? Hojii ofii isaatii Waaqayyotti dhiyaachuu filate jechuudha. Qaayin maal filate jechuudha? Waa'ee cubbuu isaatii akka baduu dhiisee Waaqayyo nama simata jedheetu ofii isaatiin aarsaa fooliin isaatii tolu Waaqayyotti dhiyeessuu yaale jechuudha. Karaa Qaayiniin filataniiru jedha. Waa'ee nama ajjeesuu isaatii miti kutaan sun kan inni dubbatu. Nama ajjeesuun eddasii booddeedha. Konsiikuensii jireenya waaqeffannaa dhabuuti nama ajjeesuun booddee isiniin kaasa kan. Egaa Waaqayyo aarsaa keenya fudhachuudhaaf gara keenya gaafa laalu maal barbaada? Tokko jireenya amantii nurraa barbaada. Jireenya waan ofii isaatii hundumaa tokko iyyuu lakkaa'anne barbaada. Garaa guutuudhaan jaallatee fuula Waaqayyootti garaa dhiyaatu barbaada. Waan isin dhibu Abeel gaafa aarsaa dhiyeesse hoolaa tokko duwwaa dhiyeesse min hangafa karrawwan isaatii hundumaa dhiyeesseedha macaafni qulqulluun. Karrawwan isaa keessaa hangafa kan ta'an hundumaa dhiyeesse. Waanuma jajamu eeriyaa jireenya isaatii hundumaarraa in all aspects of his life jireenya isaarraa nagada isaarraa maal isaarraa waanuma jajamu waanuma hangafa jedhamu waanuma maqaa dhaamuu hin danda'amu hundumaa aarsaa dhiyeesse Abeel. Hoolaa tokko duwwaa miti siduma yookaan hin dhiyeesse. Waaqeffannaa dhugaan hangafa kan ta'e kallattiiwwan jireenya keenyaa hundumaarraa Waaqayyoof laachuudha. Kallattiiwwan jireenya keenyaarraa. Waaqeffannaa dhugaa jechuun faarfachuu duwwaa jechuu miti. Waaqeffannaa dhugaa jechuun evaanjelizimii hojjechuu duwwaa miti. Waaqeffannaa dhugaa jechuun jireenya qulqullummaa jiraachuu jechuu duwwaa miti. Waaqeffannaa dhugaa jechuun hangafa kan ta'e karrawwan keenya hundumaarraa kan Waaqayyoo gochuu jechuudha. Waan isin dhibu Abeel kun isa quxisuudha. Waa'ee kana akka isin dhaggeeffattan nan barbaada. Akkuma sila isinii kaasee Abeel maatii Waaqayyoon jaallatan gidduutti Baayibili isteedii gochaa mucaa guddate miti. Abeel maatii Waaqayyoon baay'ee mararsiifatan keessaa kadhachaa harkirra kaa'amee jabaadhu ittiin jedhamaa nama guddate miti. Abeel hangafa karaa agarsiisu nama qabu miti. Obboleessi isaa isa nama ajjeesuudha. Obboleessi isaa isa inaaffaansaa caafii itti ba'eedha. Maatii Waaqayyoon jaallachuu sodaachuu dhiisee jannataa gadi ba'e keessa ta'e obboleessa inaaffaansaa tulluu gararraa ol dheeratu biratti guddatee waan Waaqayyoon gammachiisu aarsaa Waaqayyoon garaa ciibsu garuu beeka ture, injiraata ture, aakti godha ture. Waaqeffannaa dhugaan waan nun namootarraa barru miti. Waaqeffannaa dhugaan waan nun akkeessinu miti. Waaqeffannaa dhugaan amantiidhaan Waaqayyoon duwwaa dhageenyee jireenya nun jiraannudha. Jireenya nun jiraannudha. Bara beelfaa biqiltuuwwan garaagaraa malee foon nyaachuun hin danda'amu waan isin dhibu. Seera uumamaa kana boqonnaa tokko lakkoofsa 29 boqonnaa 3:18 gaafa laaltan Waaqayyo biqiltuu garaagaraa nyaadhaa jedhe malee bineensa tokko yoo ajjeesaa nyaadhaa hin jenne. Foon nyaachuun yeroo jalqabaaf seera uumamaa boqonnaa 9 irratti jalqabe. Seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo akkuma biqiltuu isinii kenne foon isinii iyyameera nyaadhaa jedhe Waaqayyo. Foon iyyameef boqonnaa tokko boqonnaa lama amma boqonnaa 8 amma boqonnaa 9 gara jalqabaatti foon nyaachuun hin jiru. Foon nyaachuun hin jiru. Abeeli Waaqayyoof gaafa aarsaa kana dhiyeessu waan irraa hafee ofii isaatii fayyadamu. Waan irraa hafee ofii isaatii nyaatu. Aarsaan akka nyaatamu beektu mini akkuma fageessatti aarsaan dhiyaatu hundumtuu inni kaan lubootan nyaata, inni kaan leewwotan nyaata, sakaan hangafa lubootan nyaata. Waan irraa hafee advaanteejjii isaa ta'u tokko iyyuutu qabaatee miti sa'aatii sanatti. Waaqeffannaa dhugaan waan kan keenya ta'e hundumaa irraanfanne. Faayidaa kan keenya ta'e hundumaa irraanfanne. Waa'ee mataa keenya hundumaa irraanfanne. Waan Waaqayyoof ta'u 100% kan Waaqayyoo kan ta'e Waaqayyoof dhiyeessuudha. Namni Waaqayyoo wajjin jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabne xumurri isaa waan hamaa lamadha. Jireenya Qaayin irraa waan isin barattan xumurri isaa waan lamadha. Namni jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabne. Inni tokkoffaani cubbuudhaaf saaxilamaadha. Namni jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabne. Waaqeffannaa dhugaa ammaa inni waan jedhamu sitti hima. Garuu jireenya Qaayin irraa waan tokko baranna. Qaayin Waaqayyoon garaa guutuu waaqeffachuun beeku, inaafuu beeka. Waaqayyoon amantiidhaan isa Waaqayyootti miduwaa dhaga'uun beeku. Qaayin nama ajjeesuu beeka. Akkatti nama ajjeesan beeka.
Kottu meedhannee wakii goonaa jedhe boleessaan. Kottachi baane qilleensa fudhannaa jedhe. Akkatti waan cubbuu hojjetan beeka. Malatti nama ajjeesan beeka. Akkatti Waaqayyoof jiraatan garuu beeku. Waaqayyo akkasitiin jedhe lakkoofsa 4-6 yoo dubbifattan 6-8 yoo dubbifattan cubbuun balbala kee jira waan ta'eef irratti moo'ee jedhe Waaqayyo. Cubbuun balbala kee dhaabbatee riphee si eegaa jira. Dhokatee si eegaa jira. Irratti moo'e. Namni jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabne cubbuuf saaxilamaadha. Namoonni jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabne jeeqamoodha. Waaqayyo akkasitiin jedhe Qaayin maaliif fuulli kee gurraacha'ee jedhe maaliif boqoo buustee jedhe utuu waan gaarii goote hojjeta turtee meedhe silaan kolfita turtee meedhe. Namoonni jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabne jeeqamoodha. Ofii isaanii ijjiin nagaa miti. Ollaa isaanii ijjiin nagaa miti. Maatii isaanii ijjiin nagaa miti. Waldaa isaanii ijjiin nagaa miti. Waaqayyo ijjiin nagaa miti. Ofuma isaanii ijjiin nagaa hin qaban. Namoonni jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabne. Gaafa waaqeffattan addunyaa waaqeffannaa keessa gaafa jiraattan alatti manatti nagaa qabdu. Faarri keessan hiikamaadha. Yoo jilbeenfattan argamuu Waaqayyoo dhiyoodha. Namoonni yeedaloo faarfannaa garaa isaanii keessaa dhangalaasaa Efesoon irratti barreeffame, Qolaasaayis 3 irratti barreeffame. Haayimanii galataa keessa isaaniitii gungumanii hirribaa dammaqan, faarfachaa namoonni dammaqan, faarfachaa namoonni rafan, Waaqayyoon yaadaa namoonni karaa irra deeman, Waaqayyo wajjin closely related namoonni ta'an yeroo hundumaa nagaa qabu, yeroo hundumaa boqonnaa qabu. Rakkina keessattis faarfachaa deemu. Warra akka Phaawulos mana hidhaa keessattis faarfachaa turan. Gammadaa jedhanii barreessaa turan. Hidhamanii warra kaan jajjabeessaa turan. Sagalee jajjabinaa dubbatu. Warri kam? Warri jireenya waaqeffannaa dhugaa qaban. Namoonni jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabne garuu namatti naafu, nyaara guuruu, boqoo buusuu kanadha jireenya isaanii. Yeroo baay'ee maaliif akkas hin jeeqamtan? Yeroo baay'ee maaliif akka jeeqamtan? Faakteriin tokko kana ta'uu danda'a. Ani maaliifan jeeqama? Maaliifan hin gammadu? Biyya lafaa irratti waan hundumtu gammachuudhaan akka wal qabatu beektumni. Biyya lafaa irratti wanti waan naa gammachuu akka ta'e beektumni. Fakkeenyaaf namni hojii hojjetu maaliif hojjeta? Horii argachuuf. Horii argatee maal godha? Mana fa'aa ijaarrachuuf, biddeen nyaachuuf, wayyaa riifii faaffachuuf. Maal godha wayyaa riifii faaffatee? Macarrashaan isaa maal waan sin gootan? Gammadu. Amma tooyyaan kun turii adee rakkina maalii qaba? Konfideensiin natti hin dhaga'amu, hin gammadu. Waan hundumtuu namni godhu walitti daame maal laata beektu? Gammachuu waan jedhamu jira. Namni karaa kanas fiiguun isaa maaliif fiiga beektu? Gammaduudhaaf fiiga. Gammaduudhaaf fiiga. Gammachuu dhugaan waaqeffannaa dhugaa keessa jira. Maaliif nyaara guuftee jedhe Waaqayyo? Maaliif boqoo buufte? Maaliif jeeqamtatee jedhe Waaqayyo? Qaayiniin. Jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabdan taanaan mana keessanitti jilbeenfattanii yerootti Waaqayyoon worship gootan hin qabdan taanaan waaqeffannaan keessan bakkaan daangaa taanaan faarfannaan keessan waldaatti taanaan Waaqayyoon itti gammaddanii huuwwattanii iyyuun keessan asitti duwwaadha taanaan hin jeeqamtu, hin gurraachoftu, nyaara guurtu, boqoo buuftu, namatti naaftu, kan koomaa hin nyeettu, Waaqa loltu, nama loltu, of loltu, uumama loltu. Jireenya waaqeffannaa hafuura qulqullummaa gaafa qabaattan garuu boqonnaa qabdu. Kolfaa deemtu. Waaqayyo na bira jirachaa deemtu. Teenkii hojjaa deemtu. Jireenya galataa jiraattu. Waaqayyo waaqeffannaa dhugaadhaan nu haa guutu. Fuula Waaqayyo duraa nama balleessa. Jireenya waaqeffannaa dhugaa dhabuun. Lakkoofsa 13-16 kan jiru dirqaman dubbisa. Lakkoofsa 13-16 kan jiru dirqaman dubbisa. Seeruma uumamaa kanachuudha. Akkas jedha. Qaayin deebisee Waaqayyoon adabamuun koo isan baachuu danda'u gararraa ta'e. Kunoo ati har'a lafa maasii koo irraa na ariiteetta. Fuula kee duraas dhokachuun narra jira. Eessaa dhokachuun narra jira? Ka'umsi isaa maal? Fuula Waaqayyootti waan Waaqayyo barbaadu qabatanii argamuu dadhabu. Chaaptariin itti aanu maal? Kana booddee fuula kee duraa maal ta'uun narra jira? Dhokachuun narra jira. Lafa irratti nama joora. Nama lafa dhaquu hin qabnes nan ta'a. Namni na arge hundinuu na ajjeesa. Agartanii ilaalchanii namaaf qabu iyyuu. Hundumaan na ajjeesa naanii. Bakka xalaata kooti biyyi lafaa naanii. Uumamaa wajjin nagaa hin qabu namni jireenya waaqeffannaa qabu. Nama wajjin nagaa hin qabu namni jireenya waaqeffannaa qabu. Fayyuma of nyaata namni jireenya waaqeffannaa qabu. Namni hin faarfanne, namni qulqullummaan hin jiraanne,
namni gooftaa isaa wajjin waliin beeku. Namni bakkaa fi iddoodhaan murtaa'u jireenya waaqeffannaa isaati. Waaqeffannaan maal kan jedhu fuuldura isa dubbadhee ta'uu gaarii. Namni kan hangoone garuu kunoo ati har'a lafa maasii koorraan aariiteetta fuula kee duraa dhokachuun narra jira. An lafarratti nama jooraa nama lafa dhaquu hin qabne nan ta'a. Namni na arge hundinuu na ajjeesaa jedhe. Kanarratti Waaqayyo akkas miti. Nama Qaayiniin ajjeesa irraa gumaan dachaa torban barbaadama jedheen. Kana booddee Waaqayyo namni Qaayiniin arge rukutee akka hin ajjeefneef milikkitatti godheedha. Lakkoofsa 16 nan barbaadu. Qaayinis fuula Waaqayyoo duraa ba'ee Eden gara iddoo ba'a biiftuu biyyatti jooraa ta'e hafetti galee. Fuula Waaqayyoo duraa ba'ee bakkatti jooraa ta'e hafe Edenitti galeedha. Jireenya waaqeffannaa dhugaa hin qabdan taanaan jooraa taatu, jooroo taatu. Ijoo gammaduu hin dandeenyaam. Inni mana hidhaatti Phaawulosiin faarfachiise ko hafuurri Waaqayyoo haala nun keessa jiru kana keessatti nu faarfachiisuu danda'a. Namoonni of nyaannu, namoonni an koo falan qabonnu, namoonni ani hundumaa gadi ennu, namoonni kan koo cufamaa ma'ennu. Macarrashaan keenya maa inni beektu? Fuula Waaqayyoo duraa baduu jooraa ta'anii hafu. Haala ati keessa jirtu kana keessa ta'anii gammaduun hin danda'ama. Haala tamma keessa jirtu keessa ta'anii faarfachuun hin danda'ama. Haala tamma keessa jirtu keessa ta'anii gammaduun, burraaquun, utaaluun hin danda'ama. Haala tamma keessa jirtu keessa ta'anii galateeffachuun hin danda'ama. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa jedhe Phaawulos. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waan hundumaatti galateeffachuun hin danda'amu. Haala kam keessa ta'anii worshippii gochuun hin danda'amu. Kanan goonu taanaan, kanan shaakallu taanaan garuu macarrashaan keenya lafa jooraa taa'aaf nutti baduudha jechuudha akka namicha kana. Waaqeffannaan karaa ittiin yeroo hundumaa argamu Waaqayyoo keessa jiraannudha. Daawit yeroo dubbatu akkas jedha. Ani yeroo hundumaa maqaa Waaqayyoo nan eebbisa jedha. Jajuunsaas takka afaan koo keessaa hin bu'u. Mee ameen jedhaa isa kana. Ani yeroo hundumaa maqaa Waaqayyoo nan eebbisa. Jajuunsaas takka afaan koo keessaa hin bu'u. Yeroo afuratti dadhabdan illee waaqeffannaa jalqabnaan du'aama jireenya keessaniitu battala libsuu ijaatti jijjiira. Kana jireenya koo keessatti irra deddeebi'ee waan ilaaleedha. Akkuma nama kamii yeroo tokko tokko kadhachuu dadhabnaa. Yeroo tokko tokko cubbuun jireenya keenya dhaalee nurraa maraata cubbuun. Sammuu keenya kontroolii gochuu dadhabna yeroo tokko tokko. Of qabuu dadhabna yeroo tokko tokko. Dhimma choofna cubbuudhaa yeroo tokko tokko. Stiil kiristiyaana taanetu jiru. Dadhabna yeroo tokko tokko. Kiristiyaana ta'ee nama beeku ofitti fakkaachuu dinna yeroo tokko tokko. Awwaaldaa dhaqee beekaa jennaan tokko tokko. Guyyaa lamallee Waaqayyo wajjin dubbadhee beekaa kan jedhu gaaffii nuti taa'al tokko tokko. Kadhannaan kiiloomeetira baay'ee nurraa fagoo jilbeenfannee waan jennu lama. Baayibilii banneen wajjin haasa'u dida. Hin fagaanna yeroo tokko tokko. Gaafa kana gootan utuu waaqeffachuu shaakaltanii jireenya koo irratti waan an arge keessaa kun ta'u. Zimmettaniitu faarfannaa dhaggeeffattanii. Zimmettaniitu galateeffattanii. Callumattanii ciistanii Waaqayyoon utuu yaaddanii. Battaluma sana mana isin keessa jirtantu humnaan guutama. Ameen hin jedhatoon asin ta'e. Lafa isin jirtanitti humni Waaqayyoo isin argata. Du'aama keessantu lubbuu godhata. Humna jireenya waaqeffannaa. Humna jireenya waaqeffannaa. Humna faarfannaadhaan Waaqayyootti dhiyaachuu. Humna Waaqayyoo wajjin dubbachuu keessa jiruun isinitti dubbachaa jira. Kun waaqeffannaa Waaqayyoo accept godhuudha. Waaqeffannaa Waaqayyoon barbaanne immoo jira. Saba Israa'eliin immoo Waaqayyoo iyya faarfannaa keessanii natti fageessaa jedhe Waaqayyo. Sagalee maseenqoo keessanii dhaga'uu hin barbaadu jedhe Waaqayyo. Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 22-23 yeroo dubbifattan. Iyya faarfannaa keessanii narraa fageessaa. Sagalee maseenqoo keessanii dhaga'uu hin jibbee jedhe Waaqayyo saba Israa'eliin. Waaqayyo faarfannaa simatu qaba, waaqeffannaa simatu qaba, waaqeffannaan simanne qaba. Hiikaan dogoggoraa nun waaqeffannaaf laannu yeroo baay'ee tokko waaqeffannaa jechuun faarfannaa jechuudha. Hiika dogoggoraa nun laannu keessaa
waaqeffannaa jechuun faarfannaa jechuu qofa. Faarfannaadhaan waaqeffachuun wanta namoonni miira keessa galan waldaa keessatti kiristaanonni xobbeen wanta isaan godhanidha. Madaalliin waaqeffannaa dhugaa baay'ina namoota utaalaniiti. Waaqeffachuudhaaf haal dureen guutamuu qaban keessaa waan ijaan mul'atanidha. Haalota gaggaarii, haalota mijatan, meeshaa muuziqaa fasiliteetir ta'e, gurra namaatti kan tolu, saawundi siistemii bareedaa, mana kaameeraaf mijatu, iddoo qilleensi isaa nama tamacha'u. Hiika dogoggoraan waaqeffannaatti ilaala. Waaqeffannaan maa inni? Waaqeffannaan amma kana du'aa namaatti lubbuu godhaddeenne. Maa inni waaqeffannaan? Waaqeffannaani addunyaa waaqarraa ishee nuti lafarratti gabbuufanne keessa jiraannu. Heaven on earth. Worship jechuun addunyaa waaqarraa lafarratti gabbuufatanii keessa jiraachuu jechuudha. Asteer yeroo faarfattu akkasii itti mini yeroon faarfadhu yeroon guutamutti maal jedhamu? ምድር ላይ መኖሬንም ላፍታ ታይም ta'e tokkoof lafarra jiraachuu koo nan irraanfadha. Yeroon maal godhu yeroo waaqeffadhu yeroon si hojii wal argatu. Waaqeffachuu jechuun lafarra waaqarrummaadhaan jiraachuu jechuudha. Waaqeffannaan dheebuu lubbuun keenya uumaa ishee wajjin hariiroo cimaa qabaachuudhaaf nu keessaa dheebottuudha. Waaqeffannaan iyya lubbuun keenya uumaa ishee wajjin walitti maxxanuudhaaf, wal argachuudhaaf, related ta'uudhaaf nu keessaa iyyituudha. Namoonni kan isaanitti komee baay'isan jireenya waaqeffannaa ala kan isaanitti ba'an yerootti dheebuun lubbuu isaanii hin galle. Ijoo lubbuun keenya biddeen miti kan isheen barbaaddu kan isheen quuftu. Lubbuun keenya uffata miti kan isheen itti quuftu. Lubbuun keenya uumaa ishee wajjin sagalee uumaa isheetii dhaga'uutti quufti. Lubbuun keenya yeroo gooftaa argattu gammaddi. Jireenya Daawit irraa wanti guddaan nuun barannu tokko jireenya waaqeffannaa isaati. Daawit akkas jedha, ani bariin maseenqoo koo dammassa jedha. Ani bariin kiraara koo dammassa jedha Daawit. Faarfannaan jalqabaa jedha. Addunyaa waaqarraatiin guyyoota koo jalqabaa jedha Daawit. Ani barii faarfannaa boqonnaa 57 lakkoofsa 8, boqonnaa 108 lakkoofsa 2. Ani bariidhaan ka'een maseenqoo koo dammassa, kiraara koo dammassa. Nan faarfadha, nan galateeffadha, lafarra jiraachuu koo irraanfadha. Gaafa sana rakkina keessallee taa'ee afaanni koo galataaf banama. Dukkana keessa taa'ee ifannatti argama. Qorumsa keessa taa'ee abdiin natti argama. Jireenya waaqeffannaa isaa nama hawwisiisa jireenya Daawit. Daawit waan namatti tolu waan baay'ee qaba. Isaan keessaa isa jalqaba wanti nuun kaasuu dandeenyu worship life qaba Daawit. Yeroo hundumaa maqaa Waaqayyoo koo nan eebbisa jedha Daawit. Bariidhaan amma maseenqoo koo dammaffadha jedha Daawit. Halkan walakkaan kee si galateeffadha jedha Daawit. Yeroo hundumaa si galateeffachuu, jireenya si galateeffachuu, jireenya si waaqeffachuu, jireenya fuula keetti argamu, jireenya akkasiin qabaadhaa jedha Daawit. Waaqayyo jireenya akkasiin nu haa eebbisu. Mee harka keessan fuula Waaqayyootti kaafadhaa. Waaqayyo jireenya akkasiin isin haa eebbisu. Waaqayyo jireenya waaqeffannaa dhugaan isin haa eebbisu. Hojii dhabuun namatti mul'atu gaafa sana. Qorumsi namatti mul'atu gaafa sana. Heaven on earth. Lafarra teessanii waaqarra jiraattu. Lafarra jiraachuu keessan irraanfattu. Haala namoonni isin yaaddaan keessa teessanii ofii yaaddoftan. Yeroo namoonni isin yaaddaan gaafa jiranitti ta'a. Rakkachaan jira moo ani jettu. Heaven on earth. Waaqarrummaa lafarratti. Heaven on earth. Hin danda'amu. Qaala'insa jireenyaa akka abidda buuse keessa ta'anii thank you Jesus jechaa irra baaqoon hin danda'amu. Hin danda'amu. Galateeffachuun hin danda'amu. Mindaa xinnoo nyaatanii galateeffachuun hin danda'amu. I'm sure an dhuga baatu. Hojii dhabanii galateeffachuun hin danda'amu.
Siraatti ta'anii furdachuun hin danda'amu. Cinqatii irraa nasaa ta'uun hin danda'amu. Wayyaa tokkitti miicanii ishee mara deddeebi'anii uffatanii gammaduun hin danda'amu. Jireenya waaqeffannaa dhugaa. Kana hin qabnu taanaan akka Qaayinii hin taane. Maaliif fuulli kee gurraacha'e? Maaliif mataa buufte? Maaliif nyaara kee dukkaneessiteeti? Waaqeffannaa jechuun afaan Oromoon isaa baay'ee nama jala. Kun hiika walii galaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqa godhannaa jechuudha. Waaqeffannaa jechuun waaqa godhannaa. Waaqeffachuu. Waaqa godhachuu. Namoonni tun beekii waan baay'ee waaqeffatu. Ni kaan qabeenyaatu waaqatti ta'eera. Ni kaan beekumsatu waaqatti ta'ee jira. Ni kaan dhamanaatu waaqatti ta'eera. Ni kaan mindaatu waaqatti ta'eera. Ni kaan uffata waaqatti ta'eera. Ni kaan miidhagina waaqatti ta'eera. Maal gaafan argadhuun gammada seetanii yaaddu ammas. Mee gaaffii kanaan isin gaafadha. Gaafa maal argattan gammadu? Jechuun beellama gammachuu keessanii yoomitti qabattaniirtu? Moo akkasumatti duuna? Biyyi lafaan jijjiiramu. Qaala'insi jireenyaan jijjiiramu. Gatiin xaafiin irratu. Hojiin bashbashan ta'u. Biyyi lafaa rakkinaa gara rakkinaatti guddataa deema. Yoom gammaddu? Nama sin bira jiru harka qabaatii beellama gammachuu kee yoomitti qabatteertaa waliin jedhame. Yoomitti beellamattaniirtu gammaduudhaaf? Kolfuudhaaf yoomitti beellamattaniirtu? Furdachuudhaaf yoomitti beellamattaniirtu? Okay. Waaqeffachuu jechuun waaqa godhachuu jechuudha. Waaqeffannaan ijoo gochaa mormaa olii miti. Waaqeffannaan gochaa mormaa olii miti. Ibrooti boqonnaan 13 baay'ee natti tola. Lakkoofsi 15-16. Ibroota 13-15-16 akka jedha. Egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa Waaqayyoof hin dhiyeessina. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaan waan afaan keenya keessaa ba'uudha jedhee hin dhiifne. Lakkoofsi 16 akka jedha. Wanta gaarii gochuu waan qabda warra kaan hin ga'us hin dagatina. This is a part of worship. Maqaa isaa eebbisuudhaaf waan afaan keenya keessaa ba'uudha jedheetu qo'aa kana duwwaa miti waaqeffannaa jedha. Waan immoo hin dagatinaa jedha. Waan gaarii gochuu waan qabda warra kaan hin ga'us hin dagatina. Waaqayyo aarsaa akkasiitti gammadaa. Word to word. Waaqayyo aarsaa akkasiitti gammada. Aarsaa akkamii? Waan maqaa isaa jechuudhaaf arraba keenya keessaa ba'u eda'uu waan qaba warra kaan hin ga'u waan gaarii gochuu warra kanatti gammada Waaqayyo jedha. Haasaa Waaqayyoof ulfina kennu. Deemsa Waaqayyoof ulfina kennu. Jireenya deemee gooliinsaa wal qixxee ulfina Waaqayyoo ta'e waaqeffannaan isa kanadha. Waaqeffannaan gammachuu dhugaa afurri keenya inni fayyee gaafa nu laayinii Waaqayyoo irra jiraannu gammadduudha. Fakkeenyaaf ala kanaa gabbaatanii nama biddeena nyaadhee buluun dhabeedha tokkoof birrii 100 laattanii irbaata yoo bittaniif keessi keessan satisfaction hin argatu sun maa inni beektu? That is worship. Waaqeffannaan isa. Waaqeffannaa jechuun maal jechuudha? Gammachuu hafuura keenyaa jechuudha. Laannee haa ta'u, cubbuurraa of eeggannee haa ta'u, faarfannee haa ta'u, tajaajillee haa ta'u, tajaajilamnee haa ta'u. Waaqeffannaa jechuun gammachuu hafuurri keenya inni fayye dhimma Waaqayyoo wajjin wal qabateef toora Waaqayyoo irra yeroo jiraannu gammaddu isa jechuudha waaqeffannaa jechuun. Kana hundumaa eddan jedhee waaqeffannaa dhugaa maaliin beekama waan jedhu waan lama dafee isinitti himeen isa baay'ee barbaachisaa tokko garuu tun dubbatin hin ta'u. Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 23-24 kutaa hundumti keessan beektan isiniin dubbisa. Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa
sadii amma 24tti kan jiru hunduma keessaniif nan dubbisa beektu normaalii garuu natti tola yoon dubbise. Yeroon itti warri dhuguma sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuun dhufa. Innamumayyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada. Waaqayyo hafuura warri isaaf sagadanis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun hin taaf. Meeshaalee safaraa gurguddaan lama gooftaan kutaa kanarratti barreesse dubbatetu ilaalla. Waaqeffannaan keenya dhugaadha moo dhugaa mitii kan jedhu yookaan acceptedidha fuula Waaqayyootti moo miti kan qaa'een immoo kana beele waan jedhu waa lamaan adda baasnaa. Inni tokkoffaani dhugaadhaan inni lammataa moo hafuuraan. Jechoonni kun salphaa fakkaatu garuu salphaa miti dhaggeeffadhaa. Dhugaadhaan jechuun maal jechuudha? Namoonni yeroo baay'ee kutaa kana dhugaan Yesuusidha perseniidha jedhu. Kutaan kun waa'ee persenii miti kan inni dubbataa jiru. Dhugaadhuma dubbataa jira. Dhugaadhaan genuinity. Dhugaan inni kutaa kana Yesuus aan karaadha dhugaadha sanni jedhe miti. Qayyabachuu dandeessu. Dhugaaf hafuuraan kutaa kanatti inni jedhame. Dhugaa jechuun genuinely garaa guutuudhaan. Isuma dhuguma jechuudha. Yeroo faarfattan isuma dhugumaa faarfadhaa jechuudha. Yeroo jiraattan isuma dhugumaa jiraadhaa jechuudha. Fakkeessaa kan of keessaa hin qabne, akkeessaa kan of keessaa hin qabne. Without pretending, without imitating. Akkeessuu, fakkeessuu kan of keessaa hin qabne dhugaadhumaan genuinely laphee guutuudhaan intentionii biraa tokko iyyuu kan of keessaa hin qabne dhugaadhaan haa ta'u yeroo waaqeffattaniidha. Waaqayyo gaafa sin jaalladhattan jaalala keessan madaalaa jedha. Hin jaalladhaa ta'e sin faarfattan Waaqayyo maal godhata? Miijana jaalalatti madaaluu baatee sin bira dhaabbataa jedha. Genuinely garaa dhugaadhaan fakkeessaa malee akkeessaa malee. Keessumatti waldaa kiristaanaa keessa amma sagantaa addaa maaloo nuun jennu kun baay'ee barichaa wajjin meesh gochuu waan qabnuufidha wanti baay'een isaa. Kan baay'ee nama qoraaru tokko kaameraadha mini baay'ee qorumsi guddaan tokko kaameraadha. Gaafa isheen dhuftee isin irra teessu dheeraa jiru. Genuinity of our worship. We have to test. Qoruu qabna. Check gochuu qabna. Madaaluu qabna. Genuinidha. Garaa koo guutuudha. Dhuguma Waaqayyo yaadaa jira. Dhugumaan guutameera. Waaqayyoon argaa hin jiraa dhuguma. Waaqeffannaa jechuun haasaa isiniif eenyu gidduuti. Haasaa isiniif Waaqayyo gidduuti. Waaqeffannaan vertikaaliidha. Horizontaalii miti. Waaqeffachuudhaaf yoo baasuu nun barbaachisu. Waaqeffachuudhaaf intinaa laaluu nun barbaachisu. Waaqeffannaan vertikaaliidha. Waaqayyoon arguudha. Waaqayyo wajjin face to face dubbachuudha. Ati jechuudha Waaqayyoon. Faarfannaa mageessaa illee faarfannaan garaa naga'u faarfannaa kamina beektu inni kan naa godhee irra ati yeroo hin jedhu baay'ee garaa nagaana. Waan inni iddoo biraa nutti fakkaata yeroo inni na gargaaree na oolchee yeroo hin jedhu nama iddoo biraa nutti fakkaata. Ati gaafa hin jedhu argaa yeroo waaqeffannu nee tolanaa. Personally as a first person face to face Waaqayyoon argaa Waaqayyoon ilaalaa. Genuinely garaa keenya guutuu laphee keenya guutuu kan nuun dhangalaafnudha Waaqayyoof. Kan nuun ati mee jecha isa jajannuudha Waaqayyoon. Argaa fuulaa fuula gooftaa argaa. Booddee waan isitti agarsiisu qaba. Dhugaadhaan jechuun genuinely jechuudha. Genuinity. Afaan Oromoodhaan bakka dhugaamaan jechuudha. Garaadhumaan jechuudha. Keessuma ofiiti jechuudha. Fakkeessaa tokko malee jechuudha. Maaliif? Waaqeffannichi eenyu fudhata waan ta'eef? Waaqayyo fudhata gaa. Maallaa godha namni dinaana ilaale. Maallaa godha viidiyoo na qarrazanii. Maallaa godha namni footoo na kaase. Maallaa godha uffee akkamuu taala namni naan jedhee. Wanta laachaa jiru eenyuudhaaf? Vertikaaliidha. Waaqayyoodha. Inni immoo garaa laalaa'edha. Isa garaa laalu kana garaarraa waaqeffannu. Isa garaa laalu kana isa waan hundumaa gadi qoree laalee aarsaa okkolaa san fudhanne kana genuinely garaa guutuudhaan laphee qulqulluudhaan waaqeffachuutu nuuf ta'a. Inni kan biraan hafuuraanidha. Hafuuraan kan jedhu kun hafuura Waaqayyoo miti. Hafuuraan kan jedhu kun hafuura qulqulluus miti. Hafuuraan kan jedhu kun hafuura namaati.
Originaalii isa barreeffame maanuskriiptii jalqabaa yoo dubbiftan, Giriikii isaas yoo dubbiftan, even Ingiliffa isaa yoo dubbiftan, yeroo baay'ee macaafonni Ingiliffaa tokko tokko SC kaapitaalii fi smoolii barreessu. SC kaapitaaliin yeroo barraa'u hafuura waaqayyooti. Spirit gaafa jedhu SC isa guddaadha taanaan hafuura waaqayyooti. Yeroo baay'ee Bible translation Ingiliffaa irraa hunda ta'uu dhiisuu danda'a. SC smoolii taanaan hafuura namaati. Niuma hafuuraan gooftaan gaafa jedhe maali yaadaa kana jedhe beektu? Hafuura waaqayyoon ta'a minaamni miti. Hafuura keessaniin ta'a jechuusaati. Maa jechuudha hafuuraan ta'u jechuun? Waaqeffannaan miira dabalata malee miiraan hoogganama miti. Waaqeffannaa dhugaan miira dammaqsaa kan kolfu miiradha, kan utaalu miiradha, kan gammadu miiradha. Maddi isaa garuu hafuura ta'uu qaba. Yoo kolfines maddi kolfichaa, kolfichi miiradha. Maddi kolfichaa hafuura ta'uu qaba. Yoo boonyes maddi boo'ichichaa hafuura ta'uu qaba. Miira ta'uu hin qabu. Hafuuraaf dhugaadhaan Baaybiliin gaafa jedhu hafuura namaa ibsa. Miira keessan galinaa. Dargaggoota kottaa waan beezimentii waan faawundeeshinaaliin isiitti dubbachaa jirameen dhaggeeffadhaa. Kan akka waaqeffannaa bara keenyaa tabalaashee hin jiru. Riilee anis dargaggeessa keessaa nama tokkodha. Nan beeka. Kan akka waaqeffannaa bara keenyammaa ijaaf ijoo dhabee hin jiru. Maaliif jedhaan gaafadhaa. Anna dhibanaan namni gaafa danaraa faarfatamu achi ilaalaa, achi ilaalaa, sa muuziqaa taphatu ilaalaa, inni faarfatu addana nama ilaalaa, maaloo ilaalaa, achi ilaalaa. Riilee jiniuniidha. Dhuguma garaadhaani. Dhuguma waaqayyoo fi maa inni intenshanii faarfannaa keenya? Maa inni intenshanii utaalcha keenya? Riilee hafuuraa dhuguma. Hafuurumatu nama nu ilaalchisa. Hafuurumatu nu kokkolfisiisa. Gamaa gamanatti nuuf taalchisee nama nu ilaalchisa hafuurri. Riilee hafuura taanaan gaariidha. Hafuurichi maaliif al tokko addanaa ciifni akka nuun hin kaane nuun godhu. Daawwiti sima tokko utaale lammata deebi'ee nu utaale. Guyyaa tokko caffaree qullaa utaalee amma Miikaal ilaaltee tuffattutti garaa isheetti tuffattutti utaale. Baga nu utaalee isan gad of deebisa caalaa ganaan gad of deebisa jedha. Ulfina waaqayyoo fan sirbee sasiif mana abbaa kee salphisetu naan immoo mootii na godhe naan utaale baga nu utaalee lammata iddoo tokkotti nu utaale. Maani sammata guddaa hundumaa utaala. Maani sagantaa madu hundumaa irratti utaalanis. Riilee an dhuguma an hafuura ta'uu isaa nan shakka. An hafuura ta'uu isaa nan shakka. Riilee kiiboordii ta'in naadeen shakka. Saawundi siistemii ta'in naadeen shakka. Kaameeraa ta'in naadeen shakka. Hafuura. Maaliif yeroo hundumaa kolfin al tokko tokko maan hin boosisun hafuura qulqulluun. Yohaannis fa'aa warri waaqeffannaa dhugaan galeef waan isaan jedhan booddee isinitti agarsiisa. Akka nama du'e hin ta'edha. Daani'el immoo humna tokkoon of keessaa dhabee humni tokko na keessan hin jiru sa'aatii sanatti jedhe. Bara kana waan lama naan galuan. Tokko namoota raajii dubbatantu naan galu. Namoota fataa jedhanii waaqayyoon natti dubbateedhaan naan galuan. Nama attamitti tokko raara deemu waaqayyootti dubbatee taqwaaqwaamee maa nagaa matee taphatee dhufee ergaa himuu danda'a? I don't know. Takka kan hubachuu hin danda'u. Sila yeroo buna dhugaa turre waaqayyootu waan natti himaa ture akka itti namni jedhu I don't know. Dhuguma nasiin jedhan takkaan beeku kan. Akkamitti Daani'el fa'aa humna tokkoon of keessaa dhabe waaqa natti mul'ateedhaan. Humna tokkoon of keessaa dhabee shiniima tokkoon of keessaa dhabeedhaan. In zarraraman. They fell prostrate. Jecha Ingiliffaa kana baay'een jaalladha. Prostrate jechuun maal jechuudha beektu? Gombifamuu jechuudha. Humni tokko nama keessaa dhibee gara fuulduraatti prostrate. Duubatti gara fuulduraatti gombifamuu jechuudha. Nan gombifame. Jecha gombifamuu jedhu kana yeroo torba argattu mul'ata Yohaannis irraa. Nan gombifame. Ergamoonni waaqarraallee akka jedhan adda isaaniin gombifaman. Addaan gombifamuu jechuun baay'ee akkas jedhanii akkasitiin intanaa ta'a miti. Zarraramuu jechuudha. Prostrate. Waaqayyo namatti dubbate akka itti namni buna dhugaa waaqa natti dubbate I don't know. Tokko. Hafuurri nama utaalchise akka itti namni torbanuma hundumaa utaalu I don't know.
We have to check it. Ilaaluu qabna. Hafuuraa dhuguma. Hafuuraa dhuguma. Ilaaluu qabna. Waan tokko duwwaan isinitti dubbadhee xumura. Waaqeffachuudhaaf maal arguu qabna kan jedhu hin haasa'u. Isa yeroo biraan haasa'a. Akkamitti waaqeffachuu qabna kan jedhuun qabxiima tokkoon dubbadha kanuma. Akka itti waaqeffachuu qabnu akka attamoon faarfatettis min. Akka itti faarfadhettis min. Akka itti mireen faarfatettis min. Akka miidiyaa irraa arginettis min. Akka itti faarfachuu qabnu akka itti waaqeffachuu qabnu akka faarfataan cimaan torban kana waa yeroo ta'ettis min. Akka itti waaqeffachuu qabnu moodeliin waaqeffannaa keenyaa eenyudha? Akka qulqulloota waaqarraatti. Akka qulqulloota waaqarraatti. Qulqulloonni waaqarraa akkamitti waaqeffatu? Akkamitti waaqeffatu isaan? Tokko sodaa guddaadhaan waaqeffatu qulqulloonni waaqarraa. Maaliif? Namni isaan qaamni isaan waaqeffatan sun eenyu akka inni ta'u waan beekaniif. Isaayyaas boqonnaa 6 dubbistan. Ija isaanii golbobbatanii sodaatanii qulqullummaa Waaqayyoo arganii baallee lama lamaan fuula isaanii baallee lama lamaan miilla isaanii hoochoo lama lamaan immoo barrisanii qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa lafti hundinuu galata isaatiin guuteeradhanii walitti iyyu turan. Sodaa guddaadhaan qulqullummaa sodaachisu qaba Waaqayyo. Faarfannaa liillii tokko namoonni afaarotu na bara hundumaa. Qaldaa አይደለም ጨዋታ ጨዋታ አንተን ስመጣ ልማድ አይደል ችሎታ የምሰጠው ለጌታ ተጀኝብት ሶዳዳን ቁልቁሎን ዋቀዳ ከነሳ ዋቀፈታ ኢጆ ኡቱ ጉዱማ ዋቀዮ ነው ገሌ ኢጀቦ ባፍኔ መራን እንኮልፍ ነው ነማላለ ኡቱ ዋቀዮ ዋቀፈታ ማይሩ እንኳን ነው ሚቲ waaqa suraafeloonni sodaatan waaqa qulqulloonni ija isaanii aguuggatanii ulfinni isaa akkam nama sodaachisadhanii iyyan waaqa akkasii waaqeffannaa noon haalleluuyaa waaqa sodaatama waaqessina noon waaqa akka barbaanne godhachaa waaqessinu hin qabnu noon gooftaan keenya nu jaallatee kontekestii keenyatti gadi bu'e malee stiil guddaadhaan nammayyuu stiil qulqulluudhaan nammayyuu stiil sodaatamaadhaan nammayyuu. Hallelujah. Sodaa guddaadhaan. Ijoo maaliif sodaa Waaqayyoo nu keessaa badee nuun? Maaliif akka feetee taanee nuun? Tu maqaan Waaqayyoo addunyaa faarfatamaa jiru akkamitti kolfinaa nuun? Akkamitti silkii gorogorraa nuun? Jechuun waaqi nuun waaqeffannu kun waaqa suraafeloonni sodaatan taanaan Nuri cubbuu keessa oolu nuri dadhabuun akkamitti sodaachuu dhabnee nuun. Akkaataan sagada keenya akka attamaanu hin faarfatutti miti. Akkaataan faarfannaa keenya akka itti faarfataa cimaan biyya lafaa kanarra jiru faarfatutti miti. Moodelii waaqeffannaa keenyaa ergamoota warra waaqarraati nuun. Isaan immoo sodaatanii waaqeffatu. Fuula isaatti gombifamaniitu inni qulqulluudha. Hallelujaa. Inni qulqulluudha. Inni sodaatamaadha. Inni addadha. Wal hirkaa fuudhanii. Alkaniif guyyaa mul'ata Yohaannisiin eessaa yeroo argadhe isinitti agarsiisaa miti. Boqonnaa 4, boqonnaa 5, boqonnaa 4 irratti Waaqayyo Abbaadhaaf sagada kenname argina. Boqonnaa 5 irratti immoo Yesuus Kiristoosiif waaqeffannaa ta'e argina. Boqonnaa 4, boqonnaa 5 Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma tartiibaan dubbata mul'ata Yohaannis. Hundisaa yoo ilaaltan maanguddoonni 20 arfanuun ulfina isaanii gatanii gombifamanii they fell prostrate innaan isiniin jedhe. Iddoo kana arganna. Fuula duraan gombifamaniidha. Fuulaan kufaniidha. Fuulaan kufu. Jilbeenfatame. Jilbeenfatanii adda isaanii lafatti qadaadame. They fell prostrate. Fuulaan kufan. Inzarraraman. Miidhagina ulfina Waaqayyootu waan namni jala dhaabbachuu hin dandeenyedha. Surraa gooftaa keenyaatu waan namni jala dhaabbachuu hin dandeenyedha. Gooftaa isa guddaa kanaaf si'a tokko sodaadhaan ammayyuu harka keessa walitti rukutaa. Gooftaa galateeffatu.